Waaqaan guddisnee galateeffannaa isa nu gargaaree isa nu geggeessee nama kana nu godhee ganama kana karaa adda addaan dubbachaa ture. Worship timii gooftaan isin haa eebbisu Buleessa koo Maarqoo bara kee jireenya kee tajaajila kee gooftaan dabalee haa eebbisu afur kadhannaatiif dabalu yeroo gaarii qabaanne dhugaa dubbachuu fi duukaa buutan jedhee buutu jedhee yaadaa Waaqayyo guddaa inni jalqabne eegasii booda guddummaa isaa keessatti immoo qulqulluudha jennee qulqullummaa isaatti immoo naaf dhufte naaf duute jennee gara dhumaatti immoo galanni koo fiinoon koo kunooti jennee agarsiifne faarfannaa dinqii faarfachaa turre galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fiinoon kan argamu buloota koo fiingee yookiin fiinoon kan argamu yoo oolaan du'e duwwaadha. Yoo oolaan qalame duwwaadha. Oolaa qalame jiraafitti galata qabna galanni gooftaaf haa ta'u akkasumatti ture. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Dubbii Waaqayyoo har'a wajjin hirmaachuudhaa fi gooftaan carraa waan naaf kenneef Waaqayyoon guddaan galateeffadhaa. Dubbiin Waaqayyoo nuti har'a guyyaa irratti wajjin ilaallu yaada Waaqayyoo yaada ofii geeddarachuun jireenyaa yookiin jireenya dhugaatii kan jedhu. Yaada ofii geeddarachuu akkuma ammaa mimmiin bultiin keenya Yerusaalem dubbattee turte torban darbii Waaqayyoon dubbatee ture. Tarii yeroo Waaqayyoo dubbatu qalbeeffachuun kan keenya nama tokkoof dubbate miti nama lamaaf dubbate gurmuu tokkoof dubbate miti hunduma keenyatti namni gaafa carraa dhaga'u argatee itti gaafama qaba yoo tokko salphaadha akkuma addaamiif waan godhan ofirra dabarsuun isheedhaa isaa jechuun akkasitti nama baasu yeroo Waaqayyoo dubbatu anaaf dubbate anatu of ilaalaa keessatti nama biraa ilaaluuf tun ta'in of ilaaluudhaafitti natti dubbate Waaqayyoo jennee dhaggeeffachuu qabna akkasitti natti dubbate. Abbaan bukkee nabira ture hin beeku bireetti koo birriituudha fakkaataa dheengaddanii gaafuma barsichi Yoonaas edanii jalqabuuni hin jedheen akka of ilaaluun nuuf ta'u sanaa galee jechuudha. Utuu lallabin Yoonaas edatu deemeyyuu namni dubbii Waaqayyoo dhuguma dhaggeeffatu akka dubbiin ofiisaa ilaaluu irra jiru hin beekama jireenya Yoonaas waan beeknuufi eegasii immoo gaafa samata guddaa immoo dhufee yeroo barsiisu waa'ee bishaan mana qulqullummaa keessaa burqu bishaanichi immoo wajjin hojjetu wajjin nu barsiise kanaaf egaa of ilaaluutu nuuf ta'a kitaabni dubbateef yoo akkas ta'uu baatee yoon lubaanii macaafa sana naa kennaa lubaa jennaan lubi calleen ilaalanii maayikiin hin dubbadhee dhageessaniittu garuu lubi hin deebifne jechuun na didanii jechuudha gabaabamatti minire hin dhageenya kan jedhe maayikiin hin dubbadhee amma jiru dhaga'ee garuu macaafa sana naa kennaan jedhee kootti na ilaala maal agarsiisa kun diduudha diduun immoo jabaadha fuula Waaqayyootti Waaqayyoon diduun nama diduun salphaadha. Luba diduu hin dandeenya, geggeessaa diduu hin dandeenya, jaarsota diduu hin dandeenya, abbaa faadha diduu hin dandeenya. Akkuma inni dubbate konsiikwensi isaa garuu diduu hin dandeenya. Waan inni fidu diduun waan abboomuu diduu waan inni fidu diduu hin dandeenyu. Kanaafiti falli nu baasu maal jechuudha egaa utuu kun abaluuf sun abaluuf hin jedhin yaa gooftaa eessan jedhana ilaali. Anaan na gargaari. Akka hin dogoggorre dubbachuudhaan gaddisuu dandeenya, cal jechuun gaddisuu dandeenya. Anuu dubbadhee hin beeku namni lakki cal jechuu kanis gaddisiistee ta'a maal beektu. Kanaafi akka itti namni nama Buleessa gaddisiisu nama gaddisiisu hin beeku hundumaa caalaa akka itti Waaqayyoon hin gaddisiifne yoo Waaqayyoon hin gammachiifne ta'e akka nama gaddisiisu hin qabnu wanta ta'eefi kanaafi macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 66 irraatii kaasneeti olii wajjin ilaallaa jechuudha harragaa. Iddoo kana nan dubbisaa tarii kaanee dhaabanneetu dhaggeeffanne gaarii ilaalee yaada ta'a waan turreefi macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 66 egaa amma si'anaa macaafa saaraa qabachuuf inni durii adda adda ta'e ammoo deebisee fuulli isaayii macaafa saaraa irratti 896 irra jira. Warra isa durii qabdan immoo isa durii irraa baafadhaa. Isa durii ta'e egaa ammoo akaasii macaafni durii kuni dafee geeddarame macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 66 irraan dubbisee gabaabsinee kadhannee dubbii Waaqayyoo wajjin ilaalla akkas jedha. Maqaa gooftaan dubbisaa Waaqayyoo bantiiwwan Waaqaa teessoo kootii laftis eeggata milla kootiitii eessatti mana naaf ijaartuu iddoon boqonnaa kootis eessaa kana hundumaa harka kootu hojjete wanti kun hundumanis akkasuma hin ta'an ani garasa gaddeebi'aa fi isaa fura cabaa garasa yommuu itti dubbadhu ollatuu nan ilaala namni korma qalee aarsaa naaf dhiyeessu akka waan nama ajjeeseeti namni hoolaa qalee aarsaa naaf dhiyeessu akka waan saggoo saree kuteeti namni kennaa midhaanii aarsaa naaf dhiyeessu akka nama dhiiga booyyee naaf dhiyeessuuti namni aarsaa
ixaanaa dhiyeessuu akka nama waaqa walii tolfamoo waaqessuuti. Warri akkas godhan karaa ofii isaaniitti kutaaniin fo'atu, hojii ofii isaanii gaa'eessaattis hin gammadu. Yommuun isaan waame isaan jalaa waan hin awwaanneef, yommuun isaan dubbadhes isaan waan hin dhaga'iniif ani isaan adabuu nan barbaada. Naasus isaanitti nan fida. Isaan na duratti hamaa hin hojjetanii wanta ani jibbus hin fu'atanii jedha. Isin warri sagalee isaa dhageessanii wallattan dubbii Waaqayyoo dhagaa. Waaqayyo obboloonni keenyaa warri maqaa kootiif jedhanii isin jibbanii tokkummaa isaanii keessaa isin baasan warri mee Waaqayyo haa galateeffamu nus gammachuu keessa hin arginaa jedhanii isinitti geessanii iyyeellaasifamuu jedha. Ulfinni gannu waaqeffatamu kadhanna Waaqayyoon nutti dubbadhu dubbii kee kana keessaatii gooftaa maalloon jechuu barbaadde har'ammoo jecha qabdaa nutti dubbadhu inni Waaqayyoon kadhanna. Tokko keenya kadhata mataa keenyaaf. Mee tokko nama natti dubbadhuudha. Dhuguma isiniin jedha namni isinii kadhatu hin ta'in natti dubbadhu akkasumatti nan finne akkasumatti nan jiraachifne guyyaa har'aa na agarsiisuun kee asiin naga'uun kee waan natti muufi na qajeelchuufi akka dubbiin kee jedhu sagaleen Waaqayyoo kan inni caafamee fi qajeelchuuf barsiisuuf balleessaa hubachiisuuf leenjisuuf qajeelummaatti geggeessuudhaaf dhimma baasa jedha. Waan dhimma baasu qabda waan dhimma baasu jireenya keetti hojjedhu na Waaqayyoon hin kadhanna Waaqayyoon. Tolaaf amanamaa kan taate abbaa keenyaaf uumaa keenyaa waa'ee dubbii kee kanaaf galanni siif haa ta'u. Dubbiin kee kun qulqulluudha. Dubbii kee kanaan isaan qulleessite gooftaa dubbiin kee nama qulleessa. Maqaa Yesuus Kiristoos dubbii kee kanaan nu qulleessi. Yesuus ilma Waaqayyoo gaafa nu kadhatte Yohaannis boqonnaa 17 dubbii kee kanaan isaan qulleessite. Dubbiin kee kun gooftaa waan nu qulleessuuf barbaraan maqaan kee ulfaatu. Ani nan deebi'a na gargaari. Obboloonni koo haa deebi'anii gargaari. Tarii utuu beeknuuf utuu hin beekin dubbachuuf utuu hin dubbatin yaa Waaqayyo wanta nuni hamaadha jenneef hin jenne keetti ati gargar kuttee ilaalta. Ribuu namaa qortaa, kalee namaa qortaa, qalbii namaa hubattaa. Utuu namni hin dubbatin sii gala waan isaan yaadan beekeedha dubbiin kee. Yesuus Kiristoos duukaa utuu deemanii waa yaadu, bartoonni waa yaadu, waan isaan yaadan beekeedha. Waan namni dubbatuuni waan namni yaadu beetta. Maqaa Kiristoos Yesuusin deebi'uun nuuf haa ta'u. Dubbii kee kanaan nu haaressi. Dubbii kee kanaan deebisee nu dhaabi. Nama kee taanee afnaan nu gargaari. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin si kadhannaa. Ameen. Gooftaan sun haa eebbisu. Ulfinni galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo kanaa wajjin ilaallaa duraan dursii Waaqayyoon guddaan galateeffadha waa'ee gannatiif. Bultii keenya gannat Waaqayyoo nutti dabalee dulee gooftaan si haa eebbisu. Dheengadda Waaqayyoo maal jechaa ture beektu? Bishaanni kun bakkeetti gadi yaa'a. Lafa gogaatti yaa'a. Yaasuu qabdu eegaa ture. Isa keessaa tokkodha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Gannat dhumarratti luba argeeti gaafa raawwattu duudee fi gara durbaa fedi. Lubi itti dubbatu Waaqayyoon si kadhatu galanni gooftaaf haa ta'u. Warri keessumoonni dhuftanitti baga nagaan dhuftan hundumti keessaniyyuu Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Egaa dubbii ammaa keessatti kan Waaqayyoo dubbatu maalittan gammada ani jedhe. Namni godhe rama danda'u hin godhani waan baay'ee korma qalanii waan baay'ee saree mormutanii maal baay'ee godhanitti isaan godhanitti dubbate isaan akka godhan saree morma kutuudha jedhee hiika kenne isa kaan garuu jarri aarsaa adda addaa dhiyeessan. Aarsaa dhiyeessina gaafa jennu akkuma jedhee dubbiin kuni yeroo waa'ee aarsaa dubbannu yeroo baay'ee tajaajiltoota mataa keenyatti dhufa. Amanaan aarsaa waan dhiyeessutti hin fakkaatu namatti. Garuu amanaan hundumtu gola isaatti gaafa jilbeenfatu mana Waaqayyoo dhaquudhaaf gaafa ka'u inni aarsaadha. Tini galee Waaqayyoon gaafa barbaadatu inni aarsaadha. Kanaaf aarsaa amanaas aarsaa tajaajilaas ni ilaala Waaqayyo. Nama tokko duwwaa ilaala miti. Hundumaa ilaala. Kanaaf aarsaatti hin gammadatu hin ta'in garaa cabaa bullaatti hin gammada. Isa gaddeebiyaatti hin gammada. Isatti baattee dhuftu caalaa keessa keetti akka itti yaaddee dhuftu ilaala Waaqayyo. Aarsaa Qaayiniif Abeeliin agartan sababii Qaayin alaa fideef miti kan inni kumatame. Ilaalcha inni obboleessaaf qabutu yaadanni Abeeliif qabutu aarsaan isaa akka hin fudhatamne godhe. Irraa kan hafee kwaalitii aarsaa isaati miti kan gargar baase. Akka inni qabu immoo booda mul'ate maal godhe hin ajjeese. Jalqaba yaadaan gargar ba'a namni lammata hin jibbaa jibbi immoo du'a fida. Kanaafiyyuu bu'aan jibbaa du'a waanta ta'eefi Waaqayyo immoo tasuma abbaa tasaa waan inni hin jaallanne keessaa du'a qulqullootaa manii du'a cubbamaa hin jaallatu. Nama cubbamaan akka baduuf gammachuu Waaqayyoo miti. Hin gaddaa Waaqayyoo gaafa namni badu. Sababiin isaa
jalqaba kan nama uumeef namni akka duuf nuune wanta ta'eef namoota akka namni duuf destiniin goone waaqayyo sababii gowwomanii jireenya keessaa baaniif du'ii dhufe malee kanaaf iyyuu hin gadda waaqayyo gaafa namni du'a kanaaf du'a nama cubbuu waan hin gammanneefiti tokkicha ilma isaas kenna kanaaf ammayyuu is not too late nu jechuudha ammayyuu deebuuf yeroo hin jira ammayyuu aduun hin dhaamne amma yeroo hin dabarre utuu dubbachuu dandeenyu namni tokko jireenya isaa keessatti wanta qajeeshuu dura ture hin qajeeshin hafee gaafa dhaqee sireetti galee arrabi xaxamu himuu yaala maatiin hubachuu barbaadu himuu hin danda'u baay'ee nama gaddisa wanta akkasii waa jechuu barbaadama namni kun yookiin nama fidhiisuu barbaada ta'a yookiin waa dhaammachuu barbaada ta'a yookiin ergaa yoo dubbachuu barbaada ta'a dubbachuu hin danda'u is too late garuu utuu arraba kun jiidhaan isaa jiru utuu deemuu danda'a utuu milli koo deemuu danda'u obboleessa kooni yaa obboleessa koo ani tarii especially annaka koo ta'aa jiru dubbatu warri barsiisan baay'ee of eeggadhaa dubbin waaqayyo yeroo asirra dhaabbadhu tarii waan an dubbadhuun namni hidhame naa jiraate carraan qaba amma kanaa dhiftan sin kadhadhaa jechuudha asirraan jalqaban kanaafi tokko namaatu namaa dhiisuu irra jira kan nama dhibu gaa namaa dhiisuuf garaa cabaa kana yeroo fudhannu yeroo baay'ee anoo meeneen anoo waan tokko iyyuu hin goone dhimma isaati kaan anoo waaqonnan jaalladhaa dhimma isheetiin inni kuni fannoo cabaadha anoo waaqa wajjin gaarummaan qaba dhimma namaan qabu gaafa jennu waaqayyo gooftaan ofiisaaf nama wajjin waraarseedha kana fe ofiisaa duwwaan waraarse miti fannoo cabaan gatiin qabu fannoo miti sababiin isaa waaqayyo wajjin nagaa nama wajjin nagaa akka qabaannuuf waamamne Kiristoos kan nuu kennameef kanaaf egaa nama tokkicha ilma isaa nuu kenne waaqayyo abbaanis waaqayyoon gammachiisuuf namni hin barbaanne jiru namni gooftaatti dhalatee jireenya isaa keessa yeroo namni gooftaa jalqaba dhalatu kan sin dhibu jaallannee miti gooftaa gaafa fudhannu kaafne afurichumatu isa gammachiisuuf nama kakaasa namni gooftaatti gammadee dhalatee jireenya hojii ofirraa baasuu qabaa haala galeessaa waan dhiisuu qabaa waan haaraa keessa galaa amma mucaa buletiin keenya gannatamma waan kaleessa turte keessaa waaqayyo cabsee baase dukkana limixii keessaa gara fadinqisiisaatti fide kanaaf amma asitti waan isheen agartu kun har'aa kaasii dubbii waaqoo isheen dhageessu kun qulqulloota gidduu waan isheen agartu waan haaraadha waan kee guddannee turreef yeroo baay'ee nutti hin fakkaatu akkasitti hin fakkaatin waan biyya tokkeetu jirru maatii tokkeetu jirruti transformationii haaraa jira qalbii namaa gaafa geeddaramu ilaalcha namaa geeddaramu maal abaluu akkas hin turre dur fakkeenyaaf saa'oliin akka beektan Phaawulos bambanaa ture qabamaa ture kalee nama ajjeesaa ture namicha kana hin beektu jennaan no ani waan an godhe hin beeka ata karaa kaa'uun dhiisin jedheen anaanaas yoo tokko boleetu Maarqoos daawuu kadhatu sagaleen kun natti dhufa ture waan kaleessaati waan dheengaddaatiin isa dhiisii ishee dhiisii jennee balbala cufu akkas miti halkan tokko halkan hojjete waaqayyoof halkan tokko Israa'eliin Gibxiitti baase waaqayyo halkan tokko laphee namaan geeddara inni maluma isaatichi hin jedhinati inni mala isheeti hin jedhin amala ishee isa geeddaru waaqayyoon qabda galanni gooftaaf haa ta'u gaafa dhadhu qofaa kee dhadhameti umurii keetiin dhadhameti Yesuus Kiristoos isa jireenya namaa geeddaru qabattee dhadha wanta ta'eef kan nama dhibu immoo gaa akkamittiin hiikuu dandeenya wanta akkasii fakkeenyaaf nama wajjin walitti bu'a namni wajjin jiraannaan nama millama walitti bu'a big deal miti bakka ishuma guddaa walitti bu'ame miti garuu akka itti hiiknuudha malee inni galee wisdemii sana waaqota namaaf kenna takka umuriidhaan miti baraammini barumsaan miti waaqayyo umuriitti dhimman ba'a umurii keessa wisdemiin kenna haa ta'u malee dubbii hiikuudhaaf garuu waaqota ogummaa namaaf kenna galanni gooftaaf haa ta'u nama tokko akkas godhe abbaa manaaf haadha manaa tollolanii jennaan kun egaa osoo beektaniidha isheedha rakkinni jedhe abbaa manaa gaafa dhaqan wanti tokko rakkinaan qabu jedhe isheetti garagallaan rakkinni guutuun isaa an rakkinaan qabu jedhe amma namni kuni paastariidha mana isaanii dhaqee rakkinni jiraaf dhaqee isaan immoo rakkina akka nama kwaas taphatu darbatu isa dhiiraatti darbattiin abbaa manaa darbataa lafa buudha beekaa giddiitti immoo rakkinni iddoo tokko naa boonanii kamu rakkina gidiraan jiraannaan gidiraa sana kan baatu barbaachisaaf Yesuus dhufe mi'amena jennu utuu cubbuun hin jiru ta'e utuu garaan nama jabaamin ta'e utuu namni waaqorraan galagallee Yesuusiin hin barbaachisu dhufuun iddoo ulfinaa qaba barbaachan dhufne waan buufanneem gatii baase malee waan nurraa bochuu miti nuuf dhufe malee kanaaf paastariin suni mana jira sana dhaquudhaa fi waan barbaade tokko qabu kan dhaqeef rakkina jiraaf dhaqe gurmuu keessa paastariin gaafa dhufu rakkina jiraaf dhufa kana beekaa anamiti jettanii rakkina jira garuu gaaduu dandeenya maatii keessa gaafa dhufu waldaa kiristaanaa keessatti gooftaan gaafa dhufee dubbatu guutummaan gadi gaafa dubbatu hin jiru waldaan keenya waan akkasii hin beektu yoo jenne nuti soboodha jira jechuudha dhugaan kanaaf amma maaltu ta'ee paastariin gidduu taa'ee rakkina ishee amma waa tokko badhaa dhimaa jennaan abbaa manaatiin ati rakkina hin qabdu
yookiin qabotte waan ta'eef as rakkina hin qabdu garuu rakkinni jira. Kanaaf rakkina kana nama baatu barbaachisa waan ta'eef rakkina kana nama baadhaa jilbeenfate naa kadhadhaa. Amma jarri lamaan amma paasteriin kuni maatu rakkisee nama keenya jilbeenfata kottuun dhiifnaadhani kaan walitti hammatanii inni kame galanni gooftaaf haa ta'u. Ogummaa barbaadachuu kooti. Beekumsa guddaa mini teoloojiin barbaachisaadha barumsi barbaachisaadha isaan jiruanii wanti isaan qabu garuu ogummaatiin dubbii hiiknu wisdemii waaqayyo nuu kenneeni wanta baroota baay'eef ni qabne hiikuuf hin dandeenya. Mee mana jiru saba waaqayyo ebenezer olii galtaa hiikuu hin dandeenya olii gallaan. Nu olii gallee inni kan waaqayyootu hiika nuti hiikamne jennaan waaqooti hiika. Natu hiika natu hin waaqooti darbaa wanti guddaan kun waaqayyo guddaa miti gaafa jennu duwwaa ta'a. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf Mikiyaas yeroo tokko akkas jedhe Mikiyaas boqonnaa jaarratti waaqayyoon maaliin hin gammachiisaa jedhe. Namni akkuma jedhe egaa gooftaa baree egaa bara waaqa odha egaa jedhibu waaqayyoon gammachisuuf namni hin barbaanne hin jiru. Amna tokko waan waaqayyoon gaddisuuf barbaadu hojjetu fakkaata. Inni ofirratti hin beeku. Yookiin lapheetu hin geeddaramne yookiin dubbii waaqayyootu hin gallee fi yookiin manatsariin itti ilaalutu roongiidha yookiin akkaataan itti dubbii waaqayyoo hubateetu roongiidha. Malee namni jiruu koo jedhee waaqoon gaddisuuf deemu jiru. Namni immoo nama gaddisiise jechuun waaqoon gaddisiise jechuudha baay'ee yeroo darbe barreera. Nama gaafa gaddisiisu ana nama gaddisiiseedha. Nama tun ta'in ulfina waaqayyoo irra kaayee isa uume waaqayyoon itti gaddisiise. Namni waaqayyo waa'ee nama baay'ee dhima. Baay'ee waa lubbuu dhima. Kanaaf gaafa nama gaddisiisnu waan salphaatti hin fudhatina. Gaafa nama cabsinu waan salphaatti hin fudhatina. Waan guddaadha waaqayyoo waan ta'eef waan salphaatti hin fudhatina. Kanaaf amma Mikiyaas akka jedhe maal fudhadhee fuula waaqootti gugguufuu jedhe. Maal fudhadhee waaqayyoon gammachiisu jedhe. Korbeeyyii hoolaa kumaatama dhadhaa jirta laga keessa kumaatama yaa'u. Mikiyaas inni kuni isa elli hin qabne afaan Ingiliffaa maayikaa jedhanii malakaayii miti maayikaa isa jedhamu Mikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 5 qabdi. Na dubbistaan amma 7tti maal fudhadhee gugguufuu fuula waaqayyoo maaliin gammachiisu jedhe garaasaa keessa dheebuutu jira jennaan yaa namaa waaqayyo wanta gaarii ta'e sitti meera. Gad of deebiftee waaqoo kee dura deebi'u malee waaqoo maal jedhaa barbaada ree jechuudha deebii kenneef galanni gooftaaf haa ta'u. Utuu qulqulleessee kan nuu kenne tam dinqiidhamu. Beektu binni tokko gaaffisi keenyaaf deebii waan dhabnu dogoggorra malee maal fudhadhee aarsaa manaa guuree dhufu jedheen. Aarsaa gaafa jennu yeroo hundumaa iddoo aarsaa kan du'aa yaadinaa jedha silatti mana keenyatti aarsaa qabna. Namni iddoo aarsaa manaa hin qabne mana keenyatti hin kadhanne waldaa kiristaanaa gaafa dhufu haraa masaa dhagaa malee hin beeku. Yoo garuu yaa waaqa wanti dubbadhu guyyaa har'aa karaa koo naa qajeelchi. Yaada garaa keetii naa ergi. Warbaadde Filiphoosin godhi na ergi. Warbaadde namicha Itoophiyaa na godhi. Yookiin nama tokkoof eebba yookiin eebba natti abboomi. Yaa waaqa sin barbaada kun kan na gabaabaadha. Kanuma duwwaa dhennaa beekan sin dhibu yookiin nama dubbisuu keessa yookiin faarfannaa keessa yookiin kadhannaa keessa waaqayyo kenneefii gashe namichi galanni gooftaaf haa ta'u. Yoo dhuftan lallabaa duwwaan eeginaa. Jechi koo baay'ee yuukilarii bitti tarii namni hubachuu ibsuu danda'a jecha kooyyuu. Faarfannaa keessa ni galuu danda'a san dubbadhu dhiisee. Maaliif karaan itti namaa gashuu dinqiidha wanta ta'eef. Namni tokko akka jedhe gaaf tokko waggaa dheeraa dura gaa. Ani jedhe waldaa kiristaanaa kana gaafa dhufu jedhe. Dubbisumti abaluu obboleettii kanaadha lallaba naa caalaa jedhe. Ilaala akka isheen itti dubbistutu isaaf hiika kenna jechuudha. Nagaama isheen nagaafattu jedhe lallaba naa caalaa jedhe. Akkasiin hojjetaa gooftaan jedheen. Amma kan kottam laadee yaadee gaafa koo maaliif of yaada mana biraa yaadeen yeroo akkasii yoo nama dubbisu namni dugdatee deema immoo gammadaa deema yaa waaqoo na gargaariin jedheen afaan akka jedheem ta'ee fennaan jedheem dubbisi ishee jedhe lallaba caalaa naan jedhe ishee dubbisa naan ilmoon quufee naan jedhe si haa galatu gaafna akkas jiraannaan nagar ofii kooti kadhadhee jechuudha maaliif danda'ama jechuudha namni foonii akkas ta'uu danda'a taanaan ta'uu nan danda'a wanta ta'eef waan akkasiiti. Kanaaf iyyuu jireenya keenya keessatti akka itti dubbatu karaa tokko min kaalama miti akka nuti baaksii keenya waaqoon keenyu miti. Abaluu dhufe gaabaluutu karaa kana dubbata har'a gaabaluu ennatu hin ta'in waaqayyoo dhufe ulfinni gooftaaf haa ta'u. Amma torban darbee lallabaa guddaa maqaa guddaa qaburraa dhageenya har'am nama kootiraa dhageessu garuu eessaan nama dhufu eessaan waaqayyoon dubbata ameen galanni gooftaaf haa ta'u. Yoo akkas inni qophoofne hin hojjeta waaqayyo. Egaa Isaayyaas egaa maal jedhee kana itti gammadu jedhe nama garaa cabaatti hin gammada laphee gaddeebi'aatti hin gammada. Har'a of baasuudhaaf dhageenya nama baasuudhaaf dhageenya miti of baasu. Dhugaama gooftaa itti yaadne waa'ee paasterii yaadee waa'ee warra eeggeessanii yaadee yookiin warra faarfatanii yaadee waa'ee warra kadhatanii yaadee yoon lallabe yoon yookiin immoo dubbadde dhugaadhaa bakkeetti faca'aafa. Garuu magarsaa eessa jirtu of jechaan lallabaaf gootiin. Isinis eessa maqaa keessan dhaatii eessa jirta? Garaan kee maal fakkaataa of hin jedha. Amma har'a kan sin dhibu guyyaa irraa baay'ee guyyaa intarestiingiidha. Sababiin isaa
barumsa onnee bara. Barumsa warri saayinsii onnee maaltu miidhaadhanii walaan nu barsiisu. Nummoo barumsa onnee isa hafuuraa barraameen. Dikkisiisaa agartaniitu waaqota fide nama fide miti. Amma kana guyyaa har'aa waaqa qopheesse. Nuni onneen addaa kanaan miidhamaa oodha nuti uumataan. Onneen obboleessa kee, onneen obboleettii kee maaliin cabee kan jedhu hafuura qulqulluu nutti maayira. Mi'a mana jennu. Kanaaf maal jedhe egaa yeroo waaqessitu gara mana aarsaa yeroo dhuftu ati baay'ina aarsaa keetii, guddina sagalee keetii, bareedina isaa utuu hin ta'in mootiivii keen safaraa. Ati ittiin dhuftuun safara. Macaafa intini tokkotu meeshaan tokko jira. Meeshaa tokkotu xiyyaara keesseera. Meeshaan kun maqaan isaa attitude jedhama. Ansin dhibu. Maqaan attitude. Maaliif attitude maal gara beektu? Xiyyaarri fiitii meeqatti akka inni deemutti hima. Biloosi abbaabsii leebel meeqarratti deemuun akka jiru agarsiisa. Ammanatti amma yeroo baay'ee keessa kun amma irra jirraa jedhu, amma akkas ol kaanaa jirraa jedhu, amma duumessa jira akkas jiraa jedhu. Kanaaf yeroo kana ammoo nutti maa deemu. Innani warri waa'ee kana dubbatamaa jedhu your attitude determines your altitude. Maaliif meeshaa sanatu xiyyaarichi waan itti irratti fiigu ilatti hima. Attitudein ilaalcha nu ittiin waaqessinu guddina ayyaana hafuura keenya murteessa. Isin galee yoo yaada waaqayyootiin garaa cabaadhaan waan waaqayyoo barbaaduun amma naa galeen garaa qulqulluu tajaajila jennee yookiin mana koo keessa tajaajila gaafa jedhu gaa isatti duwwaa tajaajila maqaan ofii kennu waa yaadina manattis haa ta'u abbaa manaaf haadha manaa ta'u maatii haa ta'u amma naa galee garaa qulqulluun tajaajila gaafa jennu guddinni hafuura keenyaadhaa isaan murtaa'a. Yoo garuu maal abbaa isheetti narra beetti nan beekaam kana utuu dubbatti nan fixe anu qaarii fixuu nan danda'a kan dubbatti kana amma kun jechuun kana jechuudha. Gaaf tokko waggaa dheeraa dura bolee tokko keen taa'e bukkee gaafa taa'u gaafa lallabaan asi dubbatu kanan jedhu hinaan jedha kana eegasii nan baqadhe namatti itti biran taa'u lammatan jedheen ani waan akkasiin barbaadu maayidha as taa'e kanammoo hin jedhu hin jenne waaqayyo danaati maaliif guyyaa biraa jedhu inni kan isaa malee gaafas kan biraa jedha. Amma namooti isaa sajaatamii jaha gaafan jalqabu taatata nama gotan jirtu nan beeka garuu isa miti isuma kana akka dhageessan barbaada waaqayyo warra ina isa kasa keeru watan ta'e dhaggeeffadhu gab jedhi har'a furuu qulqulluun asiin dubbachuu barbaada garanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf egaa isa garaa akkasii barbaada waaqayyo garaa gadi cabaa mi'a dubbatu maal jedhamu caan kun mi'a dubbatu namichi kun dubbatu faarfataa kana kana dubbatu waaqayyotu umurii naa kennee lubbuu naa kennee waldaa kana jala as duwwaa miti orma ta'e dhaggeeffatan. Ollaani kana kan dhaggeeffatan namni aboo sagalee kana jala jirtan hundumtu waaqayyo akka carraa simbiraa ga'an jira miti isitti dubbataa laphee kee dubbataa jira waan hiiktuu qabdaa lafa dhadhu qabdaa deem kan nama dhibu immoo dhagaanii dhiisuun akkuma amma jedhee luba gaafannaan naa kennuu didee lubi diduusaa amma jiruutu arge yeroo dubbadhu immoo dhaga'ameera deebi'uuni dhagaanii deebisuuni aakshinii barbaada namni tolee jedhee deebi'uu qaba. Obboleettii kee deebisuu ishee caalaa ofii kee deebi'u maali namni obboleessi dallaneedha macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 19 obboleessa dallane deebisuun jedhe akka dallaa marsaa guddaa qabuuti akka marsaa sibiilaa qabuuti cimaadha jechuudha. Mee ofii keetii deebi'i obboleessi kee hin deebi'a. Mee ofii keetii lallabi obboleessi kee sirratti argaa utuu waaqayyo galanni gooftaaf haa ta'u ofii kootiin deebi'aadha utuu namatti itti himin tokko kee deebi'an hunduma deebi'e jechuudha ka amma jiru kun ammatu deebi'e gadi akka gadi baanaan kumaatama deebifnaam beektumanii tokkoon keenya iddootti anaan na gargaarii utuu hin beekin miidheeran ta'a utuu hin beekin cabseeran ta'a yaa garaa koo eessa jirta fuula keetti na agarsiisa yaa gooftaa yoo jechuu jalqabne nama kan biraa easily deebisuu dandeenya. Kanaachi nama biraa maaliif akkuma macaafa qulqulluun jedhu gooftaa Kiristoos Maatewos boqonnaa 5 irratti lakkoofsa 23 kan inni jedhe aarsaa kee fudhattee dhuftee dhiyeessuu dhuftee yaada kee keessatti hafuura qulqulluutu dubbatama. Nama yakkuun keessatti dhaga'ama taa'edha obboleessa kee yakkuun keessatti dhaga'ama taa'edha. Macaafa Wangeela Maatewos boqonnaa 5 23 irratti. Eessatti beektu manatti biti orreen lafa aarsaa ga'uu fedhama. Yeroo sana jedhee aarsaa kee achuma kaa'ii deebii dhaqiitii obboleessa kee jinfixeedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Eegasii booda deebisee kennedha. Kanaaf aarsaa kan dursu hiikama gochuudha jechuudha. Faarfannaa 51 irratti daawwatis kanuma dubbata. Dhagaanii gochuu dhiisuu akka adaba qabu dubbanneerra. Faarfannaa 51 irratti maal jedhaa? Waaqayyo duratti 51 akkuma beektan daawwit kan inni faarfatee yeroo kanaa yeroo inni jallina guddaa hojjetee baay'ee waan namaa kee jiru naataan dhageetti dubbate. Silaa nama ogeessi cimaadha. Isuma farachiise. Dubbanne isa ufumataatiin
daawwatu manniiti farachiise daawwatu ofitti farade jechuudha dandeessu sana isa keessan naqu kanaafitti faarfannaa kana faarfate achi kee taa'ee fuula 665 irra jira warri isa macaafa saaraa qabdani macaafni naaraan kun by the way sababii ganaa hin dulloomnee fi walitti qaqqabata qaddis peejinsa ni duraanii irraa garbaadha takka ture dulloomu akkas taa'ee yaadanni kunis 665 irra jira akkasidha nan dubbisa maal jechuudha tokkoffaa amma deebi'uun yaada cabaa qabaachuu jechuun iddoo tokko qalbii diddiirrachuudha qalbii diddiirrachuu jechuun karaa ofii geeddaruu jechuudha inni akkasila deemu as deebi'a jechuudha afaan giriikiitti maa jedhu metanoia jedhuun change of mind change of direction change of attitude waan yaada keenya geeddarachuu baqa yaada garaa keenyaa geeddarachuu isa sila deemaa turree waaqayyoon miidhate nama miidhate geeddarachuuf murteessu abbaan murteessa gaza kana abbaatu of baasaa isa jedhu kaleessa way tokkon bare abbaatu of baasa isa kana abbaatu of baasa ammas finni gooftaa ta'u listirootu jedhani warra gartan beetu ta'a listirootu kophee xaraka kophee ta'a amma luba fiqiruu fi kophee taa'an jira inni luba fiqiruun taa'ee na xaachifachaa jira utuu na xaafii jirruuti qotiyyoon utaalaa dhufe qotiyyoon utaalaa gaafa dhufu listirooni qodaasaas luba fiqiruus dhiisee isa kana abbaatu of baasaa jedhee fiige ni galee carraa namatti musin jiru jechaadha utuu taa'ee kaa'ee luba fiqiruu jedhee nyaatama ofitaatiif qodaa koo fudhannaa jedhee nyaatama isa kana abbaatu of baasa jedhee fiigedhan naa ta'e baay'ee wantichi galanni gooftaa haa ta'u isa kana abbaatu of baasa ofitti hima tokko ta'uun keessan isa kana abbaatu of baasa namni siikatti naan kennu isa kanasitu lubbuu koo daawwatti gamee fi lubbuu isaa lallabeem lubbuu isaa lallabuu hin danda'amu yaa lubbuu koo garaa garagalfannaa keetti deebi'ee gamsiiftee feennaan gabii qabaadhu na keetti dheen kanaaf ofitti lallabu isa kana abbaatu of baasa yoo kana dhaggeeffan namatti himna miti daawwitoo kanaaf jedhee bara akkasii jedhee ani nan ejjeere jechuu dandeessu ayi at the end of the day utuu namichi sana hin jibbine maaliif haamaarratti hojjeta nama jaallatee cubbuun hojjetanii beektuuni hundeensaa kan sin dhibu jibba eessaayyuun ka'u utuu hin jibbine maaliif namicha kana ajjeesisa utuu hin jibbine manaa fudhata waan inni keessa qulqullaa jubbuma jaallan nama jaallatan isa waa gochuu dandeessan nama jaallatan hamaa taa'u nama kan yeroo tokko maatu ta'ee dhugama isinitti hima akkuma carraa ta'ee alaqaan keenya nu jaallata ture yeroo hin finne ture beeku firoonni feesaafa beeku alaqaa keenya finne ture fira isaaniifis baay'ee nu jaallata maaliif nu jaallate beektu hojiin kadhanna akka alaqummaatu tun ta'in yeroo kadhannaa qabna mana isaatti hojiin kadhanna wanta ta'eef ijoollee koo'edha nusi akkuma abbaa keenyatti ilaalla malee kan hin ilaalu kanaaf maal jedha waa'ee ijoollee kootiidha bakka hojiitti beeka waa'ee ijoollee kootii hamaa isaanii miti gaarummaa isaanii bakka isaanii jirta kan dubbanne namootaan jaalala akkasa godhan beektuni jaalalli akka nama godha beektuni waa'ee ijoollee kooti maal si gashee dhusaa no ijoollee koo bu'aa gaariis beeku as keessa namooti duran baay'een beeku namicha personaal bicha maqaa dhuunfa irra jiraatu garuu beeku ina waa'ee jaalala akkasa godhaam taa'ee yeroo yaadu tola akkasii qabaate hundumaan jedhan nus akkuma jaallan waan tokko inni jennaan waan inni barbaadu hundumaa hojjennaaf kanaafi dhibbaa dhibba numa mana innis nus dhibbaa dhibba amanna jaalala akkas godha waa'ee ijoollee kootiidha nuuniti waa'ee ijoollee kootii hamaa isaaniitu hin ta'in gaarummaa isaanii bakka isaan jirta akka dubbatan hin barbaadu namootaan bakka namooti maal si gashee siin jedhuun kanaaf jaalalli baay'ee paawurfuulidha jibbi immoo akkuma sanatti bakka deemu hundumaatti waa'ee namaadhaa ammina aasaa jibbi guruupii uummachuu jaallata yoo luba caalaa jibbee guruupiin uummadha luba caalaa kan jibban hundumaa nama luba caalaa jibbuu danda'u hundumaan barbaadadha mataa kootti fida gaasexanni immoo qabaluun qunnamiidha aballisoo miidhamee jiraatan barbaada warra madaa'an nan madaa'e nan cabe nan barbaada gatarra hin gashi yoon abbaa tokko moo jaalladhe immoo waa'ee isaan hundumaa isaa luba caalaa immoo luba caalaa dubbachuu dandeessuun jedha maaliif waan jaalladhuufi natti mul'atu waan biraan inni gadee jaalalli akka kana jibbi immoo akkasi kanaafiti hundee dhalachuun isaanii hundeen jibbaa dhuma isaa du'a fidaa hundeen jaalalaa immoo hojii afuuraa dubbii waaqayyoo dubbatu jaalalarraa jalqaba kan sinnifu Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 iji hojii afuuraa jaalaladha namni jaalala qabu nagaa qaba namni nagaa qabu gammachuu qaba namni gammachuu qabu obsa qaba ol keessa akka biloonii baagan agartan akka biloonii yoo jaalalli hin jiru ta'e gammachuun hin jiru homaa dhamaa tura kanaaf jaalalli isaa hundeen isaa jaalala wanta ta'eef jedhe jaalala nagaa gammachuu obsa gaarummaa garramummaa gara of deebisuu of qabu hin guddata jechuudha akkana biloonii filooduu lantoo tokko beektu ol kee galaniiru
yeroo isin baaftan waan biraa keessaa ba'a waan biraa keessaa ba'a kanaaf wal dhalaa jechuudha hundee sana miis goonaani duwwaadha gatiin qabu waan tokko gatiin qabu yeroo tokko akkasii namni tokko maal jedhee kadhannaan duddaa jedhe nu barsiise botti koo uddeen turte kaasee yaada kadhannaan duddaa nu barsiise maa jennaan yeroo tokkotti qaamonni hin deemna jedhan dhannatu adamoo deemnaadhaan galan mataa gaafannaan hin deemnaa jedhe harka gaafannaan hin deemnaa jedhe miilla gaafannaan hin deemnaa jedhe hundumtuu walii galan hin deemnannaan duddi dhaqaa gaa mana loolaa jedhe egaa dhaqaan mana loolaa jedhe mee yaada duddi afeennaan maal ta'e jechuudha hundumtuu biratti hidhameera agartee jettu harkis millis oluun argani duddi hin jiru ta'e mataaf milli ol arguu hin danda'amu duddi jiraate malee kana jedhaa gaasi dhaqaan nan loolaa hin qaqqabu warraa jaalala jechuun akka kanaadha jaalala manatti dhiifnee dhufne waaqessuu hin dandeenyu jaalala namatti dhiifnee faarfachuu hin dandeenyu jaalala dhiifnee kadhachuu hin dandeenyu lallabuu hin dandeenyu ofumaan namaa dhabachuu hin danda'amu gubbaatti gatii hin qabu waan gubbaatti gatii hin qabne immoo istiraapoodha dadhabbii waan tokko gatii hin qabu dhugaan sin hin jedha maaliif jecha tokkitti waaqayyo dhimma itti baasu dubbadhe buunaa wayyo waan waaqayyo hin barbaanne kuma ta'u dubbadhe buu komannaa dadhabbiidhaan dhugaa gooftamee yaadame hin lakkaamu tanan amma isin waan mindaatti hin baafne hojjetaa ooltanii alaqaan dhumarratti gatiin qabu naasin hin jedhe dadhabbiin keessa bishaatti yeroo namu isin gaddisiisu kanaaf waan bu'aa buusu nutti beera gooftaan maa goobnare jaalala qabanna galanni gooftaaf ta'u nama jaalala qabuun isa kana gaa burqa gammachuun burqa obsatu burqa waanta ta'eef ulfinni galanni gooftaaf ta'u kanaaf deebi'aa jedhe garaa keenyatti dubbata waaqayyo amma torban kana gaafa kadhannu torban kadhannaati inni kaa'anneerra gaafa kadhannu mataa keenya keessa nama piikchar gooneetu hin ta'in guruumbii godhetu yaa gooftaa maaliif cal jechuudhaan gaddisuu jira irraa dubbachuun gaddisuu jira maaliinan godhe gooftaa wanta sitti hin tolle jira gadi hin baasa waaqayyo keessatti kadhanna galanni gooftaa ta'u egaa maal jedhe egaa daawwittu 51 amma fuulatti yaa waaqayyo akka gaarummaa keetti araarratti agarsiisi akka ho'a keessa guddaattis darbaa koo xaa'e balleessi yakka koo raawwadhu anarraa dhiqii cubbuu koottis na qulleessi anura darbaa koo beekaa cubbuun koos gaafa hundumaa fuula koo dura jira ani si yakkeera sima duwwaan yakkes wanta ija kee duratti hamaa ta'es hojjedheera ati immoo dubbii anarratti dubbatteen qajeelaa firdii faraddeenis qullaa ta'uun kee hin beekamaa daawwiti yeroo kana simaan yakkee nama biraan yakkineedha garuu akkuma sila dubbadheemu yakkee abbaa manaa Baatishabaa abbaa manaa Oriyoo ajjeeseeti maal godhe irraa fudhate haadha manaa fudhate isinii galee isa kana immoo raajichi immoo ogummaan naqeetti meeti akka daawwiti ofitti faradu godhe daawwiti hin faranne raajichi ofuma itti farade kanaaf yeroo kana hubatu maal jedhee eenyu yakkeedhe beektu nama baay'ee yakkee garuu siinan yakkeedhe ani waan tokko akkan si yakkee bareera naa dhiise amma tuume eksi waa'ee maqaa dhoo dhiifne yaa gooftaa waan an balleesseef siinan yakkee naa dhiisenne ayyaana ittiin dhannee nama biraatti araaramu nuu kenna ayyaana ittiin gadi baanu nuuf kenna sababiin isaa isa guddaa jiruu ni galle wanta ta'eef amma gaa deemiidha amma gaa baallee keenya ballisa amma gaa balbala nuu bana galanni gooftaaf haa ta'u kanaaf si wajjin olii galuu naa wayya waa'ee namaa dhiise si wajjin olii galaa yoon si wajjin olii gala nama wajjin olii galaa jechuudha kanaaf akka kanatti waaqayyoon na yakkee jedhee dubbatu agarra abbaatu obbaa seenneera kanaaf Wangeela Yohaannis isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 5-9 magaalaa dubbata waa'ee jaalalaa hin dubbata iddoo kanattis jibbii obboloota koo kaanseriidha utuu yeroo darbees dubbate ture obboleessi keenya Yoonaas maaliif dhaquu dide waan saba jibbeef jaba sanatti waan isaan godhantu irra jira wanta ta'eef cabinsa isaan irratti fidantu irratti jirantu wanta ta'eef maaliif saba kanaaf maaliif ergaa akkasii geessaa yoon ergaa araaraa geesse yoo hin fayyu keessaa ba'u jedheeti waaqayyoon araara qabeessa yoon dhaqee dubbadhe sabni kun araara malee hin dhaqwe kan isa dhowwe deemsa kan isa dhowwe Yoonaasiin karaa kan geeddarsiise maal ni beektu jibba amma baay'ee isaa irra hin turu wanta tokkoon dubbachuu barbaada amma tokko na dhuunfaatti interviyu na godhani naan anta kana man jibbu jechuu nan danda'a ayye lakke takka maachuu keetanii annaman takka naman jibbu maachuu keetin jedhaan eeshi inni kunis takka jedhaan mana akkasiin beekuun maal taatee jedha waan akkasiin beekuu jedha maaliifi ofirratti hin beekuun atatti akka jibbe an ofirratti hin beeku akkanatti jibbe amma wanta akkan jibbe mul'isuutu argamu yeroo namaa teestii jedhamni teestii dhufa teestiitu waa mul'isa namicha takka godhe namichatu
adurree leenjise. Adurree malee jiruu koo leenjise. Maal jennaan adurree kana kan inni leenjisee fi yeroon irbaata nyaatu waggala shaamaa bobeessitee teessee heddii. Qabdii shaamaa qabdii bobeessitee. Akkammoo fatanaa kee maaliin dabarsee adurree kana itti dheekkama akka isheen baqattuu fi akka isheen hin baqanne godhee jechuudha itti dheekkamee. Waatti darbatee naan hin sochootu dheekkamee naan hin sochootu leenjii sana dabarte adurreen. Adurreen kun yeroo hundumaa galgala isaatiin hora goobeetti jiruun ishee dhattee shaamaa ofumaan qabsiistee taa'uudhaan inni dhufee irbaata nyaata. Gaaf tokko riyyaansaa mana isaa dhaqe. Riyyaansaa dhaqeennaan maanni kun jedhe akkasuma jedheen maannaan adurreen kun si qabdi akkasitiin amma tu itti dheekkame hin deemtu itti dheekkame adurreen shaakalteetti. Dhagaa darbate akkama teesse namichi waan akka sargeen beeku jedheen galee yaade attam godheen adurree kana ibsaa isheen qabdu kan harkaa buusaa jedhe. Ibsaa qabdu badhaa beekaaga. Ibsaa qabdu mana keessatti ibsaan harkaa buusoo bara seexan ibsatti eeggadha. Cal jedhe waa adurree mana dhummisaa. Amma ibsaa qabdu ibsaa harkaa buusuu barbaade. Hingalee galeetii qooyi nan mala adurree ma kana attam godheen distiraaktii godhaadheen attam godheen harkaa baasaa jedhe. Seexanni Muhammadani yaada kenneef. Adurree kana dandeessuu jedhe maannaan adurree kana dhaqiitii antuuta duraatti agarsiisee namichi halkan guutuu mana keessa deemee antuuta ajjeesee hin naqe attama adurreen kee mannaan akkuma sana ilaali jedheen dhagaa darbadhu man arra dhagaan darbadhu jennaan adurree matti antuuta duraa kan agartu hillim goote shenoo namicha duukaa baate. Baay'een keenya antuuta agarreennaan ibsaa dhaamsinee baqanna. Nun agargaaru amena jennu salphaa miti. Dubbachuu hin danda'a salphaa miti maanni laantuuti koo kan dhaabuu hin dandeenye qabaan wii paartii eertanii achi anota tokko karaa keessatti nu fidan eenyuun ishee asiin dhuftee naan jedhuun eenyuun ishee keessa waaqoo jiraam beektu bini waaqoo achi dhufuu danda'am sigaleera eenyuun ishee gaafa jedhu luba caalaa duwwaa mataa keessan kaatin jaarsa waldaa duwwaa mataa keessan eenyuun ishee gaafa jettu waaqayyoo tuma sana eege waan ta'eef waaqoo duukaa dhufeera isa diddeennaan waaqoo hin diddee waan ta'eef ergaan kun salphaa miti naaf salphaa miti siniif salphaa miti hin dinne yeroo baay'ee attamatti maarqoodhaan hin didan maarqoodha kaan jedhan garuu maarqoo kan ergee waaqayyoodha maarqoon didachuu waaqoon hin didachuudha salphaadha diduun salphaadha garuu konsikweensaa cimaadha. Kanaaf adurree kana ibsaa shimaa hin dhaamsaa namichi ibsaa keenya nurkaa dhaamsuuf seexanni halkan guutuu boolla qotaa bula saba waaqayyoo hadeebinu gooftaan nu deebisuu barbaada annan deebi'a hin deebitu ofii kootiin deebuu barbaada waan irratti agartan natti himaa nan deebi'a waan ofirratti arginu waaqootiin qajeelfadhaa deebuu fayyuun barbaada waan ta'eef isinis haa fayyinu dhugaa gooftaatti deebinee ennaani tuuta jabaa taanam yeroo amma waan salphaa hojjetaa jirachuu miti waaqayyoo waan guddaa hojjeteera garuu dhugaaman isiniin jedha isa seexanni gaggarfa fageessu kan dura dubbadheera waan kana maal akka dhufeen beeku namichi jaarsa tokkotu gaaf tokko appaartamentii irra jiraanna turre yeroo sana bolesa koo wajjin gaafa bolesa koo gadi bu'u argee bolesa koo argeeti asirra jiraattaati jedhe jaarsi asirra jiraadhaa jedhe nama dhibaame dhenan akkuma hanqaaquu gidduu keenya naqanii waa naqaniiti gagaruun dhowwanii jiru eddaa jedhe seexanni akka hanqaaquu gidduu koo akaa'amu beetuni lachuu hanqaaquudhaaf olin beekan garuu hanqaaquu isheen kun anuma iddoo addaa jedhatti gidduu naqaniiru akkasuma nu kaanii eddaa unoo bira jirraa jedhe unoo bira jirraa saba waaqayyo dhugaadhaam dhiiga kiristoos hin bitamne ijoollee abbaa tokkootiin galmi keenya tokkoom dhaalli keenya tokkoom ulfina tokkoof adeemnaam eenyurra caalee fiiguudhaan waan fedhu hin qabu ol harkennee ol baanne malee galuu hin dandeenyu markaba nooyi kee kan turan markaba nooyi keessa kan turan dhuguma yeroo lolaan waaqarraa bokkaan waaqarraa roobee bakkeen gadi badu hoolaanis reettiinis horri gaafa sana keelxan maatiin nooyi warri keelxan 8 isaanii ol duukaa deemu turan nuni ol qabannee kakuu sana kee kan jirru haalli biyya lafaa badaa gaafa deemu bokkaan cubbuu gaafa roobu badiisi gaafa roobu kakuu sana keessa waan jirruuf ol qabannee ol deemuudhaafi ol qabachuun dura jiraata. Utuu maatiin nooyi gaafa sooliin galle utuu maatiin nooyi gaafa sooliin dhageenye nooyi ijoollee isaa baasuu hin danda'u ture. Namni 8 kan isaan baaniif isa dhagaan kuma baay'ee keessa 8 dhaga'e warri dhagaan hin ba'an har'a warri dhagaan haa baanu gooftaan nu gargaara humna ittiin ba'an namaa kenna gooftaan. Garaatti hin deebi'an namaaf kenna maal jedhee naqeetti dubbadhaa jechuu dandeessu namni dhina waraane Iyesuus Kiristoos qara waraaname naarrabse Iyesuusin koo seexana dhaniim ilma waaqoo jiraataa qulqulluu mudaa hin qabne keessaaf alaan mudaa hin qabuufiti dhaqee gaafa lamxii harkaan qabu
warra cubbuu qomatti hin darba ture isatti hin dabarre lamxee kan qabee fayyise bara sana keessa ittiin bu'an lamxiitti sababiin isaa hin darba ka wiik paartii waan qabuuf lamxiin asirra waan jiruuf hin darbu isatti garuu hin darbu keessaaf alaan qulqulluu isatti ilma waaqayyootu dhufee arrabsame isa dhufee tufame isatu daddarbatame isa maqaan tana kennameef anaaf isin eenyuun maqaa nuu kennan maal eenyummaan keenya daaraadhaam waan tokko waan ulfina qabnu hin qabnu dhugaa gooftaa ulfinni keenya Yesuus Kiristoos isa nu dhaabe malee hin qabnu wanta ta'eef ulfina keenya eeggachuudhaaf maqaa keenya eeggachuudhaaf qulqullummaa waaqayyooti kan barbaade keessaa utaallee hin baanu ibsaa waaqayyooti keenya hin dhaamsinu ibsaa keenya bobeessina ibididdoo aarsaatti ufee hababoo wadee kan inni boba'u immoo yoo ol dandeenye ol baanne ol jaallanne hin galee idaa ol gaafattanii qabaatinaa de Phaawulos jaalalarraa kana fedhe jaalala keen qaba garbittii waaqayyo jaalala keen qaba garbicha waaqayyo fedha keen yoon si argu nan gammada keessa kootu boqota ati eebba kooti ati anaaf eebba dhuguma seexan nuti dukkaneessee nutti agarsiisa malee mantsari biraannaa ofirraa baafne eebba kootiim dhugaa gooftaa isin malee bareeduu hin danda'u isin malee guutuu ta'uu hin danda'u sababiin isaa waan hin qabu tokko isin kan biraa qabdu walitti finneet kan guutuu ta'an galanni gooftaa haa ta'u egaa maal barbaada waaqayyo deebi'aan hin jedha mee akka dhannu hin deebinaa inni akka jedhan abboota amantii hin deebinaa nu deebisii hin fayyinaa nu fayyisiidhaan nus akka kama duwwaa innaa inni gaadhaam hin deebinaa deebuu barbaaduudhaan gooftaan taa'im hin gadda maal jedhee Yoonaas gaafa jedhu hin jedhen gaasu dhugaa waaqayyooti mata duree waan hin beektu yoo mata dureen dhufu gadeetta deemuu afur qulqulluun sitti agarsiisa sababiin isaa waan nuti dhufe barsiisuu hin beeknu Yoonaas gaafa inni jedhu egaa Yoonaas immoo beennaan egaa beektu kaa Yoonaas nama mul'ata qabu Yoonaas nama waaqayyoon qulleessee beeku araara waaqayyoollee baay'eessee nama beeku garuu fooniin immoo maaliif waaqayyoon nan jaalladha nan dhagaa garuu namitti masanaaf jedhee jedhama sanaaf jedhee orruma sanaaf jedhee nama deemu jechuudha nama akkasitti tajaajila isaa innaa kanaaf egaa mana keessa wanta jiru waaqayyo akka sirreessu nu barbaada iddoon aarsaa manaa jalqaba wanta ta'eef inni galee mana keessaa qulqulleeffannee kakaanu eega mana kee gadi baane immoo maatii guutuu keessaa immoo gara waldaa kiristiyaanaa maaliif mana keessaatii dhadhaa ejersaa mataa mataatti fidaa jedhe Museen dhadhaa ejersaa mataa mataatti mana manaatti fidaati jedhe iddoo aarsaatti abidda boba'u jedhe maaliif mataa mataatiiti dhadhaa ejersaa mana dhufa dhadhaa ejersaa mana hin finnee tokko tokko hin dhufu naate ibsaanitti boba'uu hin danda'u kanaaf iyyuu keessi keenyaa maatii keenya wajjin olii keenya wajjin gurmuu wajjin guutummaa waldaa wajjin gaggeessotaa wajjin ulbachuu dhiisuu dandeenya ragaabaaf ulbachuu dhiisuu jechuun dinummaa miti sababiin isaa yoo har'a sitti hin fakkaanne galii kadhadhu maal jetta ati immoo gooftaa amma gaa kana kanan dhaga'e ati immoo maal jetta eessa lafa jiru natti agarsiisi atoon dubbattaa jennaa inni waaqayyoo nutti agarsiisa kanaaf maal jechuudha nama miidhame duwwaatu ifama gaafata miti Yesuus Kiristoos sababii miidheef ifama gaafate mini namni miidhamees ifama gaafata asin dhifu namni miidhame ifama gaafannaani isa iyyuudha kanii maal jedhu dubbiin waaqayyoo yoo itti ifama gaafatte ittumaayyuu ibidda mataatti bobeessitaa dhufee tokkotti maal gochaa jirtannaani isa keessa hin jaallatu gaa dhaqeen namicha kana gargaaraa jedhan hojii maa jennaan maaliif jennaan ibidda mataatti bobeessaa jedhan garuu ibidda mataa bobeessuuf dhaqu waaqayyootu maal jedhaa yoo diina tokkee ati gargaartee waaqayyoo hin bobeessaa jedhuti maal godhenni dhaqee mataatti ibidda bobeessaa jedhan gargaaraa jedheen ati duree akkasii hin barbaadu garuu maal barbaada waaqayyo Yesuus Kiristoosoo miidhamee fannoo irratti dhiisiifi jedhe Yesuus inni waaqayyoodha kan jenneef Isxifaanosisoo tu dhagaan dhaamu dhiisiif jedhe ani mucaa kee ta'e dhiiga kee hin bitame dhiisiif jechuu akka hin danda'uuf na gargaarii dhagaa kadhannaas ni gadee amma hin danda'ama jechuudha utuu hin danda'amu ta'e waaqayyootu dubbataa Yesuustu dubbata malee Isxifaanos waan danda'an eega Isxifaanos danda'e Isxifaanos akkuma beektanii warra gargaartota keessaa tokko iyyuudha malee ergamoota walama keessa hin jiru garuu nama qulqulluun keessa guute nama ogummaan keessa guute nama maqaa gaarii qabudha kanumatu jireenya isaa keesseera garuu guyyaa rakkinaa gaafa dhagaadhaan reebanii gooftaa fakkaatee darbe attam taanee fakkaanee dabalata gooftaan nu gargaaru dhuma koo naa bareechiin barbaachisaa dhabbadhu tokko dhuma koo naa eeyyuun fakkaadheen darba dhuma irratti hojjetamee nama raawwate ture kanaaf kan nuyi kadhannu ga'a amma waaqayyoon na deebisi nan deebi'a waan tokko waan dubbadhee xumuratti fidaa true story dha wanti kun 1956 wanta ta'e January 1956 biyya Ecuador kanatti missionary namni 5 dhaqan dargaggoota kallee jedhaa fixanii nama waggaa 27 amma 32tti kan jirantu dhaqanii
yoo dhaqan immoo lafa isaan dhaqan immoo namoota warra baay'ee namarraa adda ba'anii namni qaqqabee hin beekne warra caakaa kee jiraatanidha jarri. Innaan isaaniin qaqqabnaadhaan himati garaa isaanii keessa dheebuun jiraate wangeelaan ani geggeessee qabnaa deeman. Gaafachi dhaqan jarri gaafuma isaan argan uffata uffatanii beekan jarri warri suni yeroo hundumaa eeboo baatanii deemu nama 500 akkas gosi suni gaafa arganii shananuu isaanii eeboodhaan ajjeesan. Kan isin gaddisiisu. Gaafa ajjeesan shanan sana keessaa inni tokko gaafa du'uu gaafa inni ajjeesu si dhiiseeraatiin jedhe namichaan isa ajjeesuun jedhamu si dhiiseera waaqa duratti waaqayyo dhifama siif godha si dhiiseeraatiin jedhe jechi kun jireenya isaa keessa gale namicha attamittiin utuun eeboon ajjeesuu si dhiiseera naan jedhaa namtichi kun duroo stooriidha beektumati attamitti akkanaan jedhaa asitti naa baasee yaada amantiin gadhumaatti barreessan ture kana waan akkama theology of forgiveness waan jedhu irratti namoonni kana barsiisu maallee fi attamittiin itti namaa dhiisuu hin danda'amu waan akkasii waan biraan salphaadha malee ajjeesaa jira namichi kuni macaafa kana barbaadanii edition of life magazine of January 30th 1956 irra jira attamamee jira እና achirra jira sidii saraa namichi galeeti sidii sara naan jedhee jira attam jennaan sidii sara naan jedhee kan sin dhibu sitti lakkaa'u naan jedhee namichi sun jangli sana keessaa ba'ee biyya lafa maatiin warra kun dhufa barbaadee dhaqee gooftaa fudhatee afaan biyya sanaatitti afaan qoqa isaatiitti wangeela hiikee jira sanaa wangeela ga'e kan sin dhibu ila du'a isaa irratti sidii sirratti hin jedhamu garuu kanarraa kan ka'e namichi geeddarame yoo du'aa ture kannaan jedhee wanta akkasii hin jiru dhaqee himee wangeela afaan sanatti hiikeeti jira sanaan ga'e kun true story beeku adda keetu waan ta'edha jangli sana keetu caakkaa sana keetu kan ta'edha kanaaf amma sana dhaloota ammaa keetti 1950 jechuun dhengadda jira jechuudha akkasii dhaloonni amma du'a utuu boo waraanamanii siin dhiisa garuudhaan maatii isaa dhiisee dhaqee mucaan kuni manaa qaba ture manaati dhiisee nama dhaqee garuu du'a akkasiitu garuu siin dhiisitti lakkaawwee deemu hin dandeenyaa cimaadha baay'ee garaa barbaada namni nama ajjeese jira ammas keessaa hin jiru dhugaa dubbachuu namatti mee waldaa kiristaanaa kemmaa waaqayyo warra dhiiseef gashee dha bakkee maa nama tarii nu amma jibbinu tarii waan garaa namni namatti jibbinsa namni yookiin bakka hojiitti ol dhabuu dandeessu yookiin haala siyaasaa keessa garbuu dandeessu garuu yoo agartanii yoo gatteessanii yaaddanii amma sana eeboon isin waraanaan jiru sirraa yoo fagoo jedhata bichoon agartan ta'a nama nagarreef haa jibbaan namni tokko nama yoo tole nagarreeti jibbaa fayyum sometimes kanaaf hundeen jibbaa du'a fida dhumisaa du'a inni galee hundeen jaalalaa immoo jireenya utuu du'uu inni jaallate jireenya facaasee deema galanni gooftaaf haa ta'u eeboodhaan toora namooti angaruu sin jaalladhaa si dhiiseera waan inni ittiin jedhee fi wangeelli biyya sana ga'e kanaaf ammam booddeetti akka hafnee jirru ammam akka waa maxinoo ishee qulqulfannu ammam akka baay'ee xobbee taane ammam akka immaachuriitii guddaa qabnu yeroo jireenya akkasii ilaallutti ani duwwaadhaaf hin jennu yeroo kaan baay'ee mannoo fakkeessin ani maaliin godhee abba dhufaa kana godhanii jiraatu inni nama biraa jin waaqayyo immoo namaa jirtu ta'in isaan jettee akka biraallu barbaada kanaaf iyyuu iddoo kanatti kan waaqayyoon jechaa jiru eega deebi'aa nuun jedhe nama tokkoof deebi'aan jedha waaqayyo beektuni sometimes fakkeenyaaf waaqayyo deebi'aa yeroo jedhu waldaan kun maal balleessa itti qabee jechuu danda'a maal isaa namni kun jechuu danda'a garuu waaqayyo akkaan qofaadhaaf jedhee Israa'elin moosise Israa'el akka moomu godhe akkaan qofaatu yakke lakkii akkaan kan biraadha Yaaqoob namni waggaa 14 bitameef Raaheliin namni ineennetu waaqa tolfamaa baatee Laabaan akka itti dheekkamu gochisiise sometimes unexpected place lafati yaannetti waan yaanne argita isin galee akkaan sanyii Yihudaati beekaa kan waaqayyo geggeessaaf kaa'e gosa Yihudaa keessaa nama waaqayyo mootummaa barbaadutu garuu waan hin taane mana kee dhoffatee qabame Raaheli namni baay'ee jaallate Rohaa jechuun afur qulqulluu jechuudha afur qulqulluudha maqaan ishee qabaa kaasee afur qulqulluu min jaallanne jiru ishee jaallate ishee waggaa 14 bitame qabeenyaaf waggaa 6 bitame waggaa 20 kan bitame namni waggaa 14 bitameetu kan silaati isa gargaaru yaratan olii galu duukaa jirtii garuu waaqa tolfamaa baattee Laabaan akka itti bambanu goote hertanii sometimes lafa siinenne wanti hin taane argama inni gara kanaaf nunaa gargaaru waaqayyo nunaa gargaaru gooftaan eega inni immoo deebi'aa nuun jedhe amma dhengadda maal jedhe
in baatu nun jechaaram yoo deebinee qajeellee moo balabbanama boomsaaf bokkaatu dhangalaam bakka hin baane jechuudha asuma kana keessatti tun ta'in waaqayyo alatti waan argaa jiru qabaam gaafa dhannu akka itti obsinuu qabnaan bishaanee baanan akka itti waammannu qabna akka itti dubbannu qabna jechuudha kanaafiti hin baatu gadi baatanii waajuutu bishaanni sun gadi yaa'ee bakkee obaasaa biqiltuun sun immoo yeroo itti godhataa kan nuti dubbate gooftaan kanaafi hin deebina gooftaan nurraa deebisu hin kadhanna gara kadhannaatti deemna kadhannaa bolesa keenya bu'aa gaarii kadhannaa kana nuti qabannu kadhatu bu'aa gaarii gara kana dhufu fuula waaqayyootitti nu deebisi gooftaa nu gargaari jenna maqaan waaqayyoo ulfaatu nu gargaara gooftaan hin kadhanna isaanii wajjin sadhageenya gooftaan nuuf eebbisu eebbifama